waaqayyo maqaan isaa eebbifamu sagalee waaqayyoodhaa walii wajjiniin ilaalla. Mee lafaa kaanee warri macaafa qulqulluu qabnu macaafa qulqulluu keenyaa ergaa warra Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 isa jiru walii wajjiniin ilaalla baafadhaa. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aaf waaqa duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasitti hafuuraan waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara sadarbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaaf of diddiiraa. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasuudha. Ameen. Nooraa isinaa eebbisu waaqayyo. Kutaa amma dubbise kana Phaawulostu maal jedhaa? Ammasii araara waaqayyoof jedhaati yaa obboloota koo jedhee dubbata. Erga warra Roomaa barreeffame namni barreesse obboleessa keenya ergamaa Phaawulos bara 56 amma 58 gidduutti Qorontosiin taa'eeti kan inni barreesse. Phaawulostu barreesse. Matsaafi kun ergaa guddaa nama qaba. Ergaan isaa inni jalqabaa bu'uura amantii kiristaanaa haasa'a. Amantii kiristaanaadha maal irratti bu'uurfamuu akka qabu. Keessumaa boqonnaa tokko kaatanii hamma boqonnaa 11tti yoo dubbistan amantiin kiristaanaadha maal irratti bu'uurfamuu akka qabutu dubbata. Waldaan kiristaanaa nus akka kiristaanaatti akka nama amanaa tokkotti akka nama gooftaa Yesuus Kiristoositti amannetti maalirra hundaa'utu nurra jiraata. Bu'uurri keenya maal ta'uu qaba? Ijoollee waaqayyoo ta'uudhaaf, waldaa waaqayyoos ta'uudhaaf, nama waaqayyoo ta'uudhaaf, intala waaqayyoo, ilma waaqayyoo ta'uudhaaf maalirra yoon ijaajjetu ta'uu danda'a. Yaadaan utuu hin ta'in waan qabatamaadhaan, maarrajaadhaan, ragaadhaan ani kiristaana, nuyi waldaadha jechuu utuu hin ta'in bu'uura hundeen keenya maal akka ta'uu qabutu nutti taasisa. Ni lammaffaan boqonnaa 12 hamma boqonnaa 15 yoo ilaaltan amanaan tokko akkamittiin jireenya hafuuraa isaa shaakalaa adeema. Bu'uura amantii argate kanarratti akkamittiin jireenya hafuuraa day to day guyyaadhaa guyyaatti akkamittiin jiraataa exercise godhaa akka inni adeemutu nutti taasisa. Macaafni kun bakka gurguddaa 6tti qoodama. Isa isinitti naasawwa. Garuu iddoo isaa isinitti hima. Boqonnaa 1 hamma boqonnaa 3 macaafni kun gatii cubbuu hojjechuun waan yoo cubbuu hojjenne duddeebiin cubbuudhaaf deebi'u maal akka ta'e haasa'a. Yoo yakka hojjenne yakkamaadha yoo ta'an, cubbuu hojjenneerra yoo ta'an, yaadaan cubbuu gooneerra, jechaan, gochaan cubbuu gooneerra yoo ta'e, hin goonas yoo ta'e, gatiin cubbuudhaa maal akka ta'e haasa'a. Boqonnaan 1 hamma 3, boqonnaan 4 hamma boqonnaa 5tti immoo amanuun kan danda'amu, cubbuu keessaa ba'uun kan danda'amu amantii qofaan akka ta'e haasa'a. Firdii cubbuudhaan dhufu, dheekkamsa cubbuudhaan dhufu jalaa ilmaan namaa kan inni ba'uu danda'u amanuu qofaan. Ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin amanuu qofaan. Bu'uurri amantii keenya warra Pirotestaantiidha jaarraa 17ffaa uumame ergaa Roomee irraati kan inni dhufe. Obboleessi keenya nami guddaan waldaan warra wangeelaa addunyaa kanaa jaallatan obboleessi keenya Maartiin Luuter kan inni dogoggora waldaa kiristaanaa 95 mana sagadaa fuuldura maxxanse kan inni argamu erga warra Roomeeti.
ergaa Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 16-17 agartu. Kanaafi amanuun kan danda'amu, fayyuun kan danda'amu, cubbuu keessaa ba'uun kan danda'amu, of geeddaruun kan danda'amu amanuudha. Har'as amanuudha. Maalin jedhaa? Har'as amanuu. Mee amanuu jedhaa? Amanuu. Amanuu jechuun waan keessa jirru, amma keessa jirru amanuun barbaachisaadha. Yoo gaarii goone amanuu, yoo hamaa godhaa jiraannes amannee keessaa of baasu. Amantiin al tokko kan dhaabatu miti yeroo hundumaati. Day to day no, guyyaadha kan nuyi amannu Waaqa. Gaaf tokko duwwaa amannee bakka amaneera jennee waan teenyu miti. Of fattashaa deemu. Maaman ማለት self investigation ማለት ነው. ራስን በየጊዜው መመርመር ማለት ነው ማመን ማለት። boqonnaa 6 amma boqonnaa 8tti jireenya haaraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jiraatamu. Jireenya haaraa amantii booddee gooftaa Yesuusiin jiraatamu haasa'a. boqonnaan 9 hamma 11tti maal haasa'a? Waaqayyo Waaqa warra Ahizaabii duwwaa miti. Waaqayyo Waaqa warra Israa'elis akka ta'e haasa'a. Dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo haala geeddareera. Addunyaa haaraa uumeera Waaqayyo. Warra Israa'el seera isaaniif adeema isaanii dhiisee waldaa kiristaanaa ishee Kiristoositti amanuudhaan argamte uumeera. Waldaan warra Roomaadhaa Israa'elis qabdi, warra Ahizaabiis yookaan immoo Giriikotas qabdi. Warri achi jiran warri Giriikotaa maal jedhu? Waaqayyo akkoo isin dhiiseera. Isin warra Yesuus Kiristoosiin fanniseedha. Warra hattuu nuuf jiraatu jedhee Yesuus Kiristoos nuuf fannifamu nuuf du'u jedhee yakka malee ilma Waaqayyoo warra fanniseedha isin. Isin abdiin qabdan nu wajjin hin sagaddan. Mootummaa Waaqayyoo keessa qooda lammataa argachuu hin dandeessan. Nuyi barri nuu dhufe, yeroon nuu dhufe, yeroon kan Ormootaati, yeroon kan Giriikotaati. Waaqayyo bara isinirraa fudhateera jedhu turan. Akkasumatti ammayyuu Israa'eliif abdiin jira. Amiin jedhaa. Meeshaan yoo akka jedhaa ammayyuu jedhame anaaf abdiin jira jedhaa. Alii nami gaafa nu biraa dadhabu abdii itti kutannan carraa kan hin qabaanne akka isheen hin qabaanne akka isheen hin qabaanne abdiin jira jedhee haasa'a. Inni shanaffaadhaa boqonnaa 12 hamma 15tti jireenya kiristaanummaa haasa'a. Isa amma boqonnaa 10 martaasa boqonna. Inni dhumaadhaa nagaadha boqonnaan 16. Kanaaf mata duree kana gaafan isinii laadhu. Mata duree keenya kana gaafan isinii kennu Waaqayyoon gammachiisuudhaaf jireenya jijjiiramaa jiraachuu. Jireenya Waaqayyoon gammachiisu qabaachuudhaaf waa sadii naasaa. Isa duwwaa haasa'een xumuru. Waa sadiitu jira. Tokko akka biyya lafaa yaadutti yaaduu dhiisuudha. Akka biyya lafaa yaadutti, akka biyya lafaa ilaalutti, akka biyya lafaa murteessutti yaaduu dhiisu. Ni lammaffaa aarsaa jiraataa of godhanii namummaa ofii dhiyeessu. Inni sadaffaadhaa fedha Waaqayyoo gargar baasanii beekuudha. Akka biyya lafaa gaafa jennu, biyya lafaati gaafa jennu, biyyi lafaa Awurooppaa miti biyyi lafaa, Ameerikaa miti biyyi lafaa, Itoophiyaas miti biyyi lafaa, biyyi lafaa Afrikaas miti biyyi lafaa. Biyyi lafaa akka sagalee Waaqayyootti sammuu namaati. Yesaw astasaasab ilaalcha sammuu namaati. Ilaalcha sammuu namaati. Ilaalchi sammuu namaa akka biyya lafaatti yaadina. Gaafa jedhu biyyi lafaa akkamitti yaada? Warri gooftaan qabne akkamitti yaadu? Warri Yesuus Kiristoos kanatti naman akkamitti yaadu yoo ta'an waan lamaan sadan tokko isin ilaalla. Tokkoffaa of jaallachuudhaan yaadu. ራስን በመውደድ ራሳቸውን ብቻ በመውደድ ያስባሉ። ራሳቸውን ብቻ ይወዳሉ። ሌላው ስለ ሌላው ህዝብ፣ ስለ ሌላው ሰው፣ ስለ ትልቅ፣ ስለ ትንሽ፣ ስለ ደሃው፣ ስለ ሀብታሙ ግድ የላቸው። ዋየነ መከምብራን ይመጥን ቀበን ኢሳኒፍ ታታናን ኢሳኒፍ ምጃታናን
nama jeesu raallee hin deebi'an. Namni biyya lafaa kana maa wala jeesa wettan waan of jaallatuuf nama jeesa. Waan of jaallatuuf. Gaaf tokko nama tokko ajjeese. Bara 1994 motorsaayikilii oofaa deema namichi. Namichi immoo karaatti bahee namicha eegee ajjeese. Wanti inni ajjeeseef wanti inni yaadee ajjeeseef namichi motorsaayikilii oofu kun birrii qabaachuu hin hafu. Abbaa qabeenyaa ta'uunsaa hin hafu jedheetu yaadee ajjeese. Garuu erga ajjeesee raawwatee booddee kiisii namichaa keessa birrii 2 duwwaatu jira. በሰውየው ኪስ ያለው 2 ብር ወርድ ብዬ ለፋራ አከመታ ሳኒት ያዱ መሌ አከ ሰገሌ ዋቀውት ያዱ እንደንዳ አከመታ ሳኒት ያዱ አከ ሳኒ ታውት ያዱ አከ ሳኒ ምጀቱት ያዱ አከ ሳኒ ቶሉት ያዱ አከ ሳኒ ቡአርገተን ያዱ ወሎ ያደን obboleessa kooti obboleettii kooti nama hin jedhan bor hin jedhan dhalootan jedhan hawaasan jedhan kanaaf biyyi lafaa akkanatti yaadinaa jedhan. Lammaffaa biyyi lafaa kan inni yaadu waa'ee qabeenyaa yaada. Karaatti horii argatu, karaatti qabeenya argatu, karaatti lafa kanarratti waan argachuun isaa ta'u argatu yaada. መጽሐፍ ቅዱስ ሆሪ ያርጋችሁ ይሞርም አካታ ሳገሩ ይሞርም ራሳቸውን የሚመዝኑት ራሳቸውን የሚያዩት ለራሳቸው ስታንዳርድ የሚሰጡት ባላቸው ሪሶርስ ነው። ቀበኛ አርገተኒ ፊጣም በይንሳ አርገተኒ ፕሮፌሽን ይቀበኒ ፖፑላሪቲ ቤከምቲ ቀበኒ ኦፍላል obbolota koo Phaawulos akka jedha nuyi jedha Phaawulos gaafaasaw Qorontos keessatti maa jedha nuyi ofii keenyas namas akka biyyi lafaa hedduutti hin nu jedha akka Macaafa Qulqulluutti akka sagalee Waaqayyootti nama ilaalu. Macaafi Qulqulluun waa'ee namaa maal jedha? Waa'ee dhiiraa maal jedha? Waa'ee dubartii maal jedha? Waa'ee xinnaa maal jedha? Waa'ee guddaadhaa maal jedha Macaafi Qulqulluun? yaadina kanat yoo kanatti yaaddani waaqeffattan aarsaan keessan maaliin ta'u fudhatamaa miti. Macaafa Qulqulluu akka Macaafa Qulqulluun yaadutti yaadna. Namni gaafa wadaru hiika mataa keenyaa itti laachuurraa of eeggachuun barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf obboleessa koo Darajjee waamee gurratti jedhee yoon ittaasa'uu baadhes hundi keessanii gad laatu. Daree kottu meedhee daree hammadhee yookiin daree ummadii isaa dhungadhee yookiin immoo daree dhaabootii koo fuudhee ollaadhee ati koon jedhee daree yookiin immoo faastar Niftaalemiin yookiin immoo obboleessa koo faastar isa kana waan tokko godhee hundi keenya maal laannaa hiikatti laala. Yohaannis maa jedhaa nuyi isa dhageenya nuyi isa agar nuyi isa beeknutu dhugaa baana malee kan biraa hin dubbannu jedha. waan agarre waan beeknu haasom tilmaama haasom ta'innaa haasom ta'innaa waan tokko interpreeting goonu hiikatti laannu nuyi kiristaanota nuyi obbolota goojiin akkasii jara sana isaan hin madaala nuyi hin madaalu. Inni gara biraa biyyi lafaa akka inni itti yaadu haaloo baafachuu yaada dhiifama gochuu hin beeku biyyi lafaa arara gochuu hin beeku. haaloo baafachuu yaada. Qoy akkanna goote akkasan godha. Qoy akkannaan jedhe akkasan ittaan jedha. Qoy nan godhaafi. Qoy hin argataa. Qoy hin argatti. Ilaalcha warra gooftaan qabneeti kun. Ilaalcha warra gooftaan beekneeti. Ilaalcha warra namanneeti. Isaanii sirriidha. ለነሱ ትክክል ነው፣ በጣም ትክክል ነው። መነጽራቸው ትክክል ነው። የኛ መነጽር ግን እንደዛ አይደለም። መነጽሬን ከኛ አከስምተ ከና ጳውሎስ ዋይ በየለፋ ከና ጋፋ ጉዱንፉ ዋለመኑ ከና ዋለመኑ ላታ ማልጀዳ ቶኩ ማይራ አከብይ ለፋ ያዱት ያድና
yaadina injin yaada garuu akka biyyi lafaa yaadutti yaadina yaada qabaadha yaaddoo duwwaan qabaatina yaada garuu qabaadha yaadi keessan akka yaada sagalee Waaqayyoo haa ta'u yaadi keessan Waaqa irratti fudhatama haa ta'u yaadi keessan fedha Waaqayyoo kan raawwate haa ta'u yaadi keessan yaaduu keessan hafuura qulqulluun kan fiixaan isinii baase haa ta'u yaada akkasii yaada Maatiyos obboleessi keenya gaafa barreessu akka jedha warri yaada garaa qullaa'uudha yaada garaa qullaa'aa yaada garaa qulqulluu isaan Waaqayyoon argu jedha hundi keenya Waaqa barbaanna በሌላም በዚህም በዛም በቤትም በውጭም የምንፈልገው እግዚአብሔርን ነው ገርጋሰ Waaqayዮ በርባን ፈይሱ Waaqayዮ በርባን ኑወጅንተው Waaqayዮ በርባን ኑኤብሱ Waaqayዮ በርባን ከኑይ Waaqayዮን አርጉ ደንደኝ ያደ ገራ ቁላዮ ቀባኔ ያዲ ኬኛ አከሲ ወየራው ለመፋ ማኑ ጀዳ ጳውሎስ ያዲ ከሰን አከሲን ጡራየራ ዮታይ ቢ ሪኒው ዩር ማይንድ ይላል ሰሙ ከሰን አሬሳ ተቢያራ አከስት ያድና ለመታ ተጎኮራ አከስት ያድና ጆሌ ቆሬዳ ከን በሌስ ከን ኤከምሲስ ያደ ገራ ቁላው ነው ኦቦላ ሙሴዳ ሚሪያሚፍ ሃሮኒን ከለምጢ ጎዴ ያደ ገራ ቁላው ነው ኦቦሎሶ ሳኒ ሃሮ ሳኒቲ ያደ ገራ ቀልጅላን ከበ ሙሴዳ ሙሴን እንደ ሳኒቲ ቁጡሱዳ ሃሮኒፍ ቁጡሱዳ ሚሪያሚፍ ቁጡሱዳ Waaqayyo jaallatee isaan isee Musee geggeessaa Israa'el godhe kan kana godhe Waaqayyoon yaada garaa Waaqayyoo kana fudhachuun isaanii ture akkamitti akkas ta'a jedhan kuni kusriidha jedhan akka aadaa warra Israa'elitti hangafnitu jiru quxusuun geggeessaan ta'u akka eenyutti akka biyya lafaatti akka aadaa Waaqayyootti garuu utuu hangafni jiru quxusuun geggeessaa ta'a ይህ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ተቃወሙት በሱ ላይ አሸሙት በሱ ላይ ተነሱት እስራኤልን ቀሰቀሱት ያዳማ ፉዳኒ እስራኤልን ሶሶቾሰን ነምሽጉን ገገሳታው ህንተው ሃሮንቱታ ዮታ የታ የሞሚሪያም ቱታ ዋቀው ዱፌቱ ሙሴና አዳይ እንጀነ ዋቀው ዱፌ ለምቲ ላይ ሳነ ጆሌን ቆሬዳ ኑስ ጣናጎና ኑስ ሰነጎና ኑስ ከነጎና ዋቀዮ ሙሴ ማለ እንዱበቱ Waaqayyo abba barbaade dubbata akka barbaade dubbata Waaqayyo qajeeloon garuu barbaachisa yaada qajeela qabaachuu barbaachisa mee akkas waliin jedha garaan kee hamaan ta'in jedhaan ammas dabalaa jedhaani yaada garaa hamaa hin qabaatin jedhaani Waaqayyo kanan jaallatu jedhaani Waaqayyoon arguu barbaaddaa jedhaani fuula Waaqayyoo keessa dura taa'uu barbaaddaa jedhaani Waaqayyoof aarsaa aarsuu barbaaddaa jedhaani yaadi garaa keetii qulqulluu haa ta'u jedhaani Waaqayyo yaada garaa keenyaa qulqulluu nuuf haa godhu yaada ዓለም አሜሪካ አይደለም ብያለሁ ዓለም አውሮፓ አይደለም ዓለም ኢትዮጵያም አይደለም ዓለም ኦሮሚያም አይደለም ዓለም አእምሮ አእምሮ ሰው የአእምሮ ውጤት ነው የሚኖረው በመጨረሻ ዋንትኑ ጎኑ አማ ጋሪስታይ ሀማ ዋንትኑ ይሆጀኑ ቡአ ሰሙ ከኛት ወሪ ኢኮኖሚስት ዳከጀዱ አን ኢኮኖሚስት ምት መጻፍ ሳንዱብሽ ማለት የሰው ድህነቱ ከጭንቅላቱ ይላል ከአስተሳሰብ ክርስትናችን ጥሩ የሚሆነው ወይ ደግሞ መጥፎ የሚሆነው ከጭንቅላታችን ነው ከአስተሳሰብ ወልዳን ከኘኩን ወልዳን ስሙሉ ወንጌል ሳንሱስ ከነሰን ጋሪታት ኑይ ምሰንሲ ወልዳ ከኛ ጋሪዮ ያኔ ወይ ገልጋው ተከኛ ወይ ወጂ ዋቀዮ ወይ ፋፍረቶታ ወይ ወርሺፕ ወይ ከነና ወይ መነከና ወይ ተሱመ ከና ዋኑኑማ ጋሪ ዮ ይያነታን ዋቆርበት ፍረተማ ቀባ አንዳንዶች ቤተክርስቲያን እየረገመ ይመጣል እንካን ወልዳ አባራ እንካን ደርገጎ አባራ እንካን ኦፍ አባራ ማሊ ፈቦሎተኮ ሀፉረ ከሲ ዋቀዮን ራ ሃሩኩቱ
waldaa waaqayyooti waaqootu walitti qabeem Pastor Niftaalem walitti hin qabne waldaa kanaaf Pastor Niftaalem agalgaayidha malee abbaa waldaa miti tajaajilaadha hundi keenya gahee qabna yaada guraa akkamitti faarfatti milkoomiin waaqayyoo akkamittiin masiinsi beektu Daawiti burraaqa akka isaan ergamaa burraaqan asirraa burraaqanii achirraa burraaqanii isaan kun ka'anii burraaqanii nuyi sachii burraaqne Pastorin immoo achi bee burraaqe darajjeen shakkee yakkeettaaf irraa baasee burraaqe burraaqe haalli mittiin kun jettee dhaabatte yoo waaqeffachuudhaa baatte hin dhiiftu afaan hin qabattu yoo waaqeffachuudhaa baatte maan ishee baraachee wayi godhameemin ta'ii namichi kun jette waaqayyo dhufeetu masinummaadhaan bal ishee godhe ወገኖቼ በአምልኮ መካከል አንተ የማታየው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ አለ እዚህ መካከል ወደንም ጣወቅንም አላወቅንም እግዚአብሔር አለ ወአጅራ ተቆባላራናሰ ሩፓላላ ማጀረበ እዛ ፍዴክንም መነበሩም ሳውነቴ መነበሩም ሳዳተስ አቁባቱስ አቁባቱስ ሀፉር waaqayyo አረሱ ይጀራ yodandeesi haasa yafaanaara dadamnaanimmo ዋንነስን ጎዳ dadamnaanimmo yodandeesan karadha dadamnaanimmo ብትችሉ አገልግሉ ካልቻላችሁ ዝም በሉ ዓለማዊነትን ማንጸባረቅ ይሆናል ዓለማዊነት ሰሙ ገኘው ጅጅሩ ቀምና አሳሰብ ገኘው ገደሩ ለመፋ ዋንቲ waaqayyoon gammachiisu ofii አርሳ ጉረኒ ኢየሱስ ራስን መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር ማቅረብ ofii aarsaa of gochuu jechuun waan allee keenya jechuudha waan allee keenya wanti nuyi waaqayyoof hin dhiyeessine hin jiru ለእግዚአብሔር የማናቀርበው ለእግዚአብሔር የማንሰጠው የለም ኡሙሪ ኬኛ ፈያ ኬኛ የሮ ኬኛ ገነመ ኬኛ ገልገለ ኬኛ ታኡ ኬኛ ከኡ ኬኛ አርገቹ ኬኛ ዳቡ ኬኛ ፈያ ታኡ ኬኛ ዱኩብሰቹ ኬኛስ ጳውሎስ ወረ ተሰሎንቄ ሰዱራ በቆና ሸን ረጃራ ከ yeroo hunduma gooftaatti gammadaa jedha yeroo hundaa fayyaan jira jedhan yeroo hundaa horiin jira jedhan yeroo hundaa kofallaa jedhan yeroo hundaa wanti nuun galle tokko jira wanti nuun galle tokko nuyi joyi fuulina siinaa fi haphina sii gargar baannee hin beeku joyi fuulina si ማለት ሁሉ ጊዜ wanti nuyi joyigu wanti nuyi yeroo hundumaa itti gammannu gooftaan yeroo hundumaa jira kaayin yeroo hundumaa mana koo mana kee sibira nabira galgala ganama dafinoo facaasaa roobii kamisa yeroo hundumaa waaqayyootu jira haleluuyaa yeroo hundumaa waaqayyoo jira yeroo hundaa sittanimaa fayyaan hin jiru yeroo hundumaa horii argachuun hin jiru yeroo hundumaa milkaa'uun hin jiru yeroo hundumaa arga jaajajamuun hin jiru ol baanee gadi buuna yeroo kana hundumaa aarsaa goonee waaqayyoof dhiyeessina አምልኮ keenya mee ፈተሽ ይላል አምልኮአችን ዝማሬያችን እልልታችን ጭብጨባችን ሲመቸን ነው ብዙ ጊዜ ከ195% waaqayyoon dura yommuu teenyu boo'ichaan teenya gaddaan teenya kadhannaadhaan teenya nagatteedhaan teenya hin baddeedha hin jirtu meerra biyyaa deemtee na irraanfaddeedhaan teenya dhukkubsannu iyyuu nun irraanfanne waaqayyo rakkannu nun irraanfanne waaqayyo hojii argannu nun waan nun irraa nu jaalanne waaqayyo hojii gaafa dhabnes hojii gaafa argannes gaafa dhukkubsannes gaafa hiyyaatanis yeroo hundaa waaqayyo nu bira jira yeroo hundaa እግዚአብሔር ይመለካል ሁልጊዜ እግዚአብሔር ይወደሳል ሃሌሉያ yeroo hundaa kana astamaariin keenya baay'ee dinqifannu iyyoobiin arganna kana barsiisaa keenya guddaa waaqayyo nuu kaayira iyyoobiin yeroo ijoollee kunan qabu isa gada
yeroo gaala 500 qotee hojii 500 qabu hin sagada. Yeroo gaala qabu hin sagada. Yeroo re'ee qabu hin sagada. Yeroo ijoolleen isaa dhumtee hin sagada. Yeroo horiin isaa dhumtee hin sagada. Yeroo fayyaan isaa madaa'ee hin sagada. Dhufaniitu maal taate abbeeti sammuun qabdu sammuun sirra hin jiru nama akka keetiitu sagada. Nama akka keetu waaqayyoo waaqeffata. Nama haati manaa dhiiftee tokkite moo nama ijoolleen kudhan jalaa dhumte moo nama gaangoliin harreen fardi wantinuu jalaa dhume moo ati boosii wayya hiriyoonni akka jedheen isatu kennee isa fudhatee utuu horiin koo dhufin isa jiraa yeroo horiin koo jirus isa jiraa erga horiin koo dhume isa jiraa amma isa jiraa waaqayyo mana kee jira. Haleluuyaa. Merkol kaasa waaqayyo yeroo hundaanaa wajjin jira jedhame. Utuu ati fayyaan qabaatiin waaqayyo jira. Yommuu dhukkubsattes waaqayyo jira. Fayyaa keessaas gaafa baatu waaqayyo jira. Yoo bakka maal taate jarana idiniin galleen waaqayyo ani kanin waaqayyo waaqessu ijoollee dhiiraa 17 mucaa durbaa 5 waanan godhadhee miti. Ani kanin waaqayyo waaqessu qabeenya makana waan horeen miti. Ani kanin waaqayyo waaqessu anni koo madaa ta'uu waan ni deemite. Na waaqessa waaqayyo ammayyuu ayyaanni waaqayyo waaqessu yeroo hundumaa isin irratti hangala'u. Ayyaan yeroo hunda waaqayyoon sagadu waaqayyo kana isin irratti hangalaasu. Ayyaana. Hiiko bilxat ነው. ይህ እድገት ነው። ጫንቶ ጎጅራ ፓስተር ንፍታለም ቤካ መቃሳዮን ነይነሞን ነከሳ ቤኩ ለንደሱ ጫማ አረገቱ ረዱ እጂኮ ፈናድ የሮ ሰነ ጫማ ከሲን ከሄዱን ጫማ ላስቲኪኑ ፈዳውን ጫማ ነማትረኩ ጫማ ተረጋ ጫማ ተረጉ ከሳ ባይ ጮርናቄ ተበሱት ብስኩ ተበሱት ዳኩ ኪሎ ኩረቄ ቢታ ሱኳራ ኪሎ ተኮ ቢታ ኢሴፊታ ለቄቢታ ኢሴፊታ ለቄቢታ ከነመለ ወሪ አባይሳ ሀዲሳ አመራ ሂይስ አማህራ ማቲስ ኦቱ ከነጎዱ መነዳቦ ጀቹ በደ መነዳቦ ሰሮ ቂራው ጌታ ነው ጀቹ መነዳቦ ሰና ነመሰዲ ሆጀቴ ቶኮን ቶኮንሴ ብሪ ዲበሸንሸኒ ሆጀቴ ብሪ ኩመ ቶኮፍ ዲበሸን አርገቴ ባራቁ ሰገል ሰደተሚጃ ታይዋኔ ዱፌ ሳለባጂ ቢት ነመን ጥሩት ቤኩ ነው ታይዋኔ ዱፌ ማር ቢት ሳለባጂ ቢት ኩረሰደ ሰደተሚሸን ኮፍታ ፍረቴ ከነመ ጎድ ኢንማ የብስ ዋቀሽ ኢንማ የብስ እኒ ጋር ወዶ ሰነጅር ዋቀዮ ዋቀሱ ጋፍተኩ ማርካቶቲ በራ ሰደተሚ ሰገል ሀቱም ብሬኩ መቁደን ሀት ያርካ ለጌቦ አቀዮ የሆነ ምጭ ከናላቴ ገለኒ ሲፈተው ገሩ ወሪ ከነ ሲነት ገነ ዋንተ ራቢ ጎፈደ ከታይና ደም ሰደ ከረተ በትዲ ሰው ጀሰተ ገነ ምን ፍቴት ፈቱ ፍቴ አንተ ማትረባ ብርህም አይረባም ተተደረበሰኩት አንተ ማትረባ ብርህ ማትረባ ሃሌሉያ አካንተ ቤጋ አልተቆሞ ዲዮዱማ አስዶ ከና ለፈቢቴ ማና ወጅም ቢቴ ለፍኒ ቢቴ አሲ ካይስ ፓርቲ ብረጋ ወርት ጉርጉሬ ስፓልቲ ዳ ማና ሳኪኑ ለፈጅራ ደንዳ ተጠራ ካርታ ቀባ ፕላኔ ቀባ ዋናለ ቀባ ከሰሱ ደንዳ ሙጉቱ ደንዳ ፋልሙ ደንዳ ባሰና እንደ ለፎሪን ኩኑ በቤካ አባኖ ቻጅራ አኑስ መዋቀሳ ስመ ዋቀሳ ሜስ መዋቀሳ ይላ ሃሌሉያ ዋቀዮ ማል ጎደ ቤቱ እንስ መዋቀሴ ዶክተር አብይን ካሴፊቱ ኮሪደር ልማት ፊደ ዋቀሽ ኮሪደር ኢንጋፈዱ ቡደለቲ ሃራሼ ጠረገ መነሳ በከት ባሰ ዋቀዮ ዱረኬ ዋንጎረ ስራ ሃጠረጉ ዋቀሴት ኦፊን ጠረግን ኦፊን ፈልምን ዋቶኮ ቀብዳ ኢየሱስ ነመየረም ዋቀዮ ነመየረሙ ቀብዳ እንሲ ሆጀታ አቲገሩ ወቦሌተኮ አቲገሩ ወቦሌቲኮ ኢትፉፊቲ ነሙማኬ አርሳ አድራታ ጎዲ ኢሳብላዱ ኢሰዋቀሲ እንሲ ሆጀታ ሃሌሉያ ኢሰዱማናሳ
ሃሌሉያ ሲፎጀታ ዋቀይ አቲ ዋቀሽ እግዚአብሔር አምላካችን የሚመለክ አምላክ ብቻ አይደለም የሚሰራልንም ነው ከኑ ሆጀቱ ከንሲፎጀቱ መነኬፍ ከኖጀቱ ፈያኬፍ ከኖጀቱ ዳለኬፍ ከኖጀቱ ቦሪኬ ከኖጀቱ ማንሽን ዱጋ ሆጀታ ዱጋ tokko mana qabda waan hundumaa isatti kenni innimmoo waaqayyo jedhama maqaansa ሃሌሉያ ሰዱማ waaqayዮን ዋንቲ ጋራ ጪብሱ ያለ waaqayዮ ቤኩ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ነው ያለ waaqayዮ ቤኩ ያለ waaqayዮ ቤኩ ያለ waaqayዮዳ ማን ይወተን ያለ waaqayዮ ኦፊከኛ ሳላችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኛ ላይ ምንድነው ብትሉ ራስሽን አሳልፈሽ ስጪኝ ነው ነምማከናከን ነትከን ትሪስ ያለ waaqayዮ ኢለመፋን ጅረኛ ቁልቁልማ ቀቡ ነምማከት እንጅራችሁ ቅድስና ያለው እንከን የሌለበት ህይወትን በሰውነትሽ ኑሪ ነው ነምማከቲን ያደከቲን ምት ያደከው ፋሬስ ነምማከቲን ገሩ ማልጎድ ቁልቁልማ ዳንጅራል ነምማከቲ ያደከናከን በየለፋከ ሳባስ አከብ የለፋት ያድን አከብ የለፋት ዋይ ዲራ ዋይ ዱበርቲ ያድን ዋይ የሳ ዋይ ሶረሳ ያድን ዋይ ነመዱኩቤ ዋይ ነፈያቀቤ ያድን አከነማ በየለፋት ያድን ነምማከ ገሩ ማልጎድ ቁልቁሉ ጎዲ ናፍዲስ ሰደፋ ፈራኮ ዋንጎልቹራፍ ካቱ ኩን ፈራዋ ቀዮቲ ጀዲ ቆም ብለሽ አስቢ utuwaan godhin utuwaan dubbatin utuwaan murteessin utuu dhafuutee dhagaan darbatin utuu naman jibbin utuu naman irratti hin ka'in utuwaan tokko hin godhin waldaa kanaan sokkaa utuu hin jedhin maal godhi fedha waaqayyoo yaadi Yaaqoob akka jedhamu nuyi yoo jiraan yoo fedha waaqayyoo ta'e bor kanaaf sana goona jedhaa jedha fedha waaqayyoo eessa barraa iddoo lamarraa barraa tokko fedha waaqayyoo sagalee waaqayyootiin barra waan nama gochuu jedhu kana sagalee waaqayyoodha kakuu haaraaf kakuu moofaan maal jedha maal dubbata waa'ee ammanaa sa'u kan murtoo nama godhu kan haasaa koo kan adeemsa koo kan karaa koo kan sagalee waaqayyoo maal jedha inni lammaffaa kadhachuu waaqayyo maqaan isaa ulfaatu gaafa goolamu namummaa jijjiiramaa waaqayyooti toluu qabaachuudhaaf tokkoffaan biyya lafaa fakkaachuu dhiisuudha akka biyya lafaa yaadutti yaaduu dhiisuudha namummaa jijjiiramaa namummaa haaraa Phaawulos Roomee 8:4 maayidha hafuura waaqayyootiin kan geggeeffaman isaan ijoollee waaqayyoo jedhamu jedha namummaa jijjiiramaa warri qabaatan waaqayyoo itti gammada lammaffaa namummaa isaanii aarsaa jiraataa godhanii waaqayyoof kan dhiyeessan galgalaaf ganama isaanii sanbata guddaa duwwaa kan hin taane yeroo sagadaa duwwaa kan hin taane yeroo qorbee duwwaa kan hin taane yeroo tajaajilaa duwwaa kan hin taane jireenya walitti fufiinsaan waaqayyoo wajjin jiraatu kan qabaatan sadaffaa fedha waaqayyoo warra beekan waaqayyoo sadaqee nuuf haa eebbisu lafa kaanii waaqayyoon kadhanna